lafeeddantiya bulawwan kiyya kaasirra jirta wanni naa beekuudha qabdanii ani nama tokkorra badii hin kaayu rabbiin ammootin yoo badii irra kaahe rabbiin ammootin ol fuudhe ganna deebisa. Sheekaan Roobee maaliif aalima keessaa dhabame jechuun keessan gaafii isinit ta'e. Lafeedhantiyaan aalima jibbeetii miti wanni aalima keessaa ammootin hin dhabameef. Wanni walgahii aalimaa keessaa hin dhabameef aalima jibbeetii miti. Waa malee ammootin achitti argamuu hin dhabne. Wanni argamana dhoogge maali yoo jettanii na gaafattan namoonni ammootin hoogganaa ofiin jedhan. Warroonni an ammoo kalee dubbii kaase Sheekh Abdusalaam Kadiir malee jedhe rabbi ija isaanii irraa naa ofolchu akka amiiraatti uf laalanii walgahii mara keessaa na darban waggaa tokkoof ho'iinarra turee jira hattan eebba nashiidaa ijoolleen qabdus eebbuma fedhee haa ta'u gaafa galmarratti godhanii gaafa istaadiyoomii irratti godhanis Sheekh Roobee keessaa hambisaa jedhan. FB gubbattis ulamaa'ii waamne affeerre guyyaa akkanaa eebba akkanaatu jira yoo jedhan Sheekh Roobee keessaa hambisaa jedhanii dursa ufii ammootiniin uf dursan ufii keessa uf aansan hattan poostarii mara keessatti magaalaa Roobee keessatti kamaxxansamu keessatti wallaahi billaahi akka kana yoo dhara isaaniirra kaa'e guyyaa qiyaamaa itti haa gaafatamu afaan sooma qaba. Waa malee ammootiniin laala maxxanfama FB keessa TikTok haa ta'u FB haa ta'u waa hedduu keessaa hin dhabamne. Akka kanarratti waggaa tokkoof wayi gahee jira. Walgahii mara keessatti ammootin nawwaamanan. Ufumaa mari'atteet ufumaa ammootin ulamaa dhufullee qeebalti. Ufumaa waltaatee ammootin walgahii akkanarra hin jirre jettee possatti. Ufumaa ammas ulamaa'ii akkanaa keessa jirre jettee possatti. Ahmad Culullee naa dhagahi waa malee hin dubbanne lafaa kaatee hin dubbatini Ahmad Culullee miidhama hedduu qaba waggaa hedduu. Gaafa rabbi ta'ii jette ammootin hin taati dubbiin. Gaafa rabbi mul'adhu jedhan mul'atan. Hayxi namaani baati gaafa ammootin rabbi baase. Sigala Ahmad Cululleen dubbitu siingalin. Hatta nati ammootin ilaal ulamaa'i tuute kaati jettu Sheekh Abdusalaam Kadiir ijateen Sheekh Abdusalaam Kadiir malee jedheen. Awwalan anzilu naasa manaazilahum. Nama bakka isaatiin kaayi jetti shari'aan nama bakka isaatiin malee keettee atuu aalima jetteen nama aalima hin ta'in bakka isaa malee keettee rabbi si gaafata. Darajaa aalimaa hir'iftee rabbi si gaafata Ahmad Culullee. Nama ammootin walakkaa miiruubii minuusii aalima hin taane aalima jetteeni ammootin asirratti dubbatte la waa hedduuf nuti ammoo dubbachuu dhabne waatu dubbii nu dhoogge garuu faayidaa namaatu tara jennee ima callifne miidhaa osoo arginu faayidaa namaatu cala jennee ima callifne garuu gaafa rabbi ammootin waa ol baasutu dubbiin illee ammootin gaafa ol baatu qabdi gaafa rabbiin ammoo ol baase namni takka dhoysuu hin dandayu. Koomantii takkitti dhallaal yookaan haqatiyya keessa jira rabbi ol baase. Hatta walgahii mararraa ammootin hin aggaddeef walgahii rabbii keessa ammootin hin dhabamin. Jarri ammootin wal qooddee ammootin hin laal galmatti wal waamteef istaadiyoomitti wal waamteef FB gubbatti bakka kanaa jirra jetteef asirratti ulamaa'ii keessa ofaansiteef sigala ani ammootin hin tarabbii keessaan dhabamin walgahii rabbii keessaan dhabamin sigala atam. Garuu ammootin ilaal waa malee ammootin ani sababaa malee ammootin zimin jen dubbii iman dubbadhu jedhee ima cal'ise tiyya rabbitti kennadhe jedhe. Warri magaalaa Roobeellee sheekaa yookaan namni isinitti fakkaate sheekaan Roobee ammoo hin boonu yookaan nama dubbisu jechuun mala. Laa boona wayituu hin qabu wallaahi. Ulamaa irrallee fagaadhee miti lafeedhanti. An ulamaa ima keessa jira lafeedhanti. Nama ammoo jarattii tanatu ammootin ilaal. Ulamaa'ii ammootin bakka ulamaa'ii walgaa ulamaa'ii bakka ammootin istaadiyoomii bakka galma abbaa gadaa bakka ijoolleen eebba qabdu mara keessaa walii dawwalanii keessan aansinaa jedhan ufii keessa aantee poostarii ulamaa'ii keessa aantee akkasii tooyte dubbattullee dubbii walii kennitee dursa akkasii dubbatte akka kana haqa malee hin dubbanne wallahi yoo an dhara isaaniirra kaahee qiyyaama rabbina haa gaafatu. An Sheekh Abdusalaam Kadiir ar'as abbaa kiyya osoo isaan waan fedhannaan jedhanii na tumaniyan. Akkana jee isaaniirraa ammootin illaan jilba isaanii jala dhaabadhee du'aayii naa godhaa jedhan nama itti bu'uun garuu jarri tun Sheekh Abdusalaam Kadiiriin fuuldura kaayattee wantee godhatteet ammoo haasoysiifatteet jala galteet akka waan Sheekh Abdusalaam Kadiirii waa jedhuu gooti. Nama ammootin waan Sheekh Abdusalaam Kadiirii waan jedhe isiniif fakkaata yaaqii ijateen akka Oromiyaati akka Itoophiyaatti qabna haasawa bareeda haasawan hikmaa rabbi isaanii kenna nama tokkoon qabnu irraa yaabbo nama hedduun nu biraa dabre ganda akiraa
وما فرق سنة عن المساني تبر نتمنو أبوتين الله سمو إساني دون قد والله هاتا وغرو تني وري أما أمو نمني شني فو أنيسا شيخ عبد السلام كدير كيسا جو حاجنا تكنا رتي دلقا والله وبالله حاجنا تكنا رت دلقا والجاي علماء كيسا اللي ناسينا يعني في بي قبت اللي متأسينا والجاي علماء كيسا تاني وفيه متنسى إيه بقال ما باقى دات اللي استاديوم اللي ويتوانا موام ويتو في ولي دبة اللي نما كان دوبا أنساني وفي ولي دبة بكتا كتاني غري أمو إيه مولتا إيه غري واساب اللي أكسي إجارني ولي دبة أني غري تكاكي سنجرو غري واساب اللي غري إيه مولي أبي ذري رضي الله عنه وأرضاه زمن عثمان بن عفان بلچو كيست صحابة نبي عليه الصلاة والسلام أمني إسا جبه عثمان وامه غرا بيا ربزات ديمي أمني اللي أموتين أكنت فولا سيقورا أتيوان أمني إرجيرتو كان انجالتو أغادا حديث نبي تسبير جرا مالي جنان زمان عثمان أمني انجيرا من دنيا تغرغل مالي فوار رسول ربي إرنو كان إرى أمني دنيا تغرغل جتو جبه عثمان أبي ذر أمني سجيم إيه جنان عثمان اللي أرجع غرا بيا ربزات ديمي جئ سيغلا أمتكين نوان إسني فينغل تجير أحمد جرولة أكنان أس أمو ووقات كوفين الرتوري والله ربي أمو تنين دبّت جنان دبّت إجافة ربي دبّت أمو تنين دبّتا لكل نبأ مستقر ربي مرأودوت فاسات جري أتين أمو تنين نما هدو سورة عالمة كيسة ترجيتف كوبي سيف قلمتي والوامف بكتو كتي أرجيتف عالم أنت والله بالله شريعة ستمنان الرافرات لكن أورتين نمني علمي إساتين عالمتا نمني مدوران عالمان تأو ذاتان عالمان تأو علمائي كيسا تايب عالمان تأو والغهي بك علمائي تيواما ميب عالمان تأو تيسو علمائي رتايب عالمان تأو پوستری هدو كيسا علمائي كيسا جراتيب عالمان تأو دقايا واللغيسيسا والله علمي إساتين عالمتا إنصاف وليا دا جرن أنمتو دبتا أنمتو هاسوا كنديسا جرن ربي نوك أبا أموتين هر دنيا بوري آكرا گندي آكرانو إيقتا يا أكي واستنان كم نلبوكا nama tokko gadi qabu nama tokko ol qabu hin dandeenyu nama ammootiin ka gadi qabu illee ka ol qabu illee rabbi ka shaaru illee ka shuumu illee rabbi wallahi akka kana insaafaan isinit dubbadhe takka miira takka keessan galle akka kana guyyaa qiyaama rabbiin haa gaafatu yoo awwaan takka keessa jira yoo ani ammootiin waan biraa namarra kaa'e Sheikh Abdul Salam Kadir dahatanii akka waan an ulamaa'idha waa jedhe nama hedduu qabna baalee roobee keessaa yaaki waa hedduu calliseen sababaa kiyya ammoo biyyi hin badini sababa badii namaan ta'ini sababa badii biyyaan ta'ini jecha cabdise wallahi nama ammoo biyyi isaan ammoo mul'attu haa ta'u nama biyyi isaan guddattu haa ta'u jedhee macalli garuu rabbiin dide oluma na fuudhe wallahi ijoollee martii mana jaalatti jarri illee ammoo tinillaal walgahii mara keessaa na dhabamsiiftu poostarii mara keessaa na babsiiftu rabbiin dide ijoolleen illee mana jaalatti sheekaa roobe jetti kuni jaalala ka kennu ammoo rabboo namaa miti rabbi gaafa rabbi garraasi jaalate humaa ati walgahii namaa keessaa yoo dhabamtellee ta rabbii keessaan dhabamin jarri akka jetteefillee har'an tana jarri illee obboleeyyuma kiyya arrallee ija badduudhaan illaalu wallahi ija zanniitiin illaalu ammallee obboleessuma kiyya ammallee maaliif jennaan yoo jarri ammootiin akkas dalaju taate ana ammoo garaa bal'achuu qaba diinii nabiitti hidhachuu qaba diinii nabii ammootiin nabira jira diiniin nabii kun widdiidha ana biratti widdiidha itti faajeetini tayfiin itti na nyaateeti gurzaa itti buleetini garaa laphee hidhadhee beelee qara'e wallahi kanaaf waan kanatu jira lafeedhantii ani nama tokkorra yookaan sheekaan hin boone jechuun isinitti ni mala hin boone jettanii na fudhatta yoo nama dubbise la sababaa malee hin callifne gaafa rabbii dubbadhu jedhee ammootiin hin dubbadhe hinu guyyaa eeggatti wanni martu nama tokkorra badii hin qabu wallaahi aalima hedduu qabna ammoo baalee roobee keessa akka Sheekh Abdul Salaam Xaahir akka Sheekh Mamma Khadra akka Sheekh Gazaalii fa'a sii galaatam nama hedduu akka Sheekh Abdul Salaam Kadiir kun fa'a nama hedduu jira namni babbareen akka Sheekh Adam fa'a akka Sheekh Mamma Raabii fa'a nama hedduu jira nama babbareenni abboo rabbi umriin haa kaayu ani garuu ammoo tiniilal har'a tana ammoo nama aalima hin ta'in aalima jettaanati isii wa mallayaa Arsenaal seetanii isin ammoo aalimummaa kana maa kennitan ka gabayaa keessa lakkoofsa torba lakkoofsa sagal abbaan fedhe bitata nama osoo hin beekin qadrii isaatiin maleellee bakka isaa maleellee hin kaayin fasaala ta'uu diyatuun biqadariha layni ammoo qadrii isiitii yaati shaayillee togonnillee baharillee haguma isiitiin namni illee haguma ofiitiin dubbatuu qaba namni yeroo ammaa waan hin dubbatiin waan hin dalagin faarfamuu jaalata dhiisi abboo tanamaa ta rabbii dubbadhu rabbi si dubbata tanamaa yoo dubbatte gaafa tokkoon salphatta wallahi
yoo ammoo tini akka namaatiif kabajaa namaatiif ka dubbattu taate namni na haa jaalatu ka dubbatu taate aalima jalatti dahattee ka dubbattu taate aalima wantee godhattee ka dubbatu taate gaafa tokko rabbiin ol si mul'isa si mul'isee si salphisa wallahi huma takkaan rabbi si mul'isee salphisa osoo garee feetellee taate haqaatumsa rabbi walau baada hin jee dharti yoomuu bakkan argattu dharaa harkan dhahin yoo dhugaaf harka dhahuu dadhabde dharaa harkan dhahin obboleessa kee ammoo osoo hin beekin namaa waan jedhin lafeetiyya dura dubbii hubadhu haqiiqaa gara isiin jirtu hubadhaa lafeedhantiyya namoota hedduu osoo hin beekin keessa seenee waa haasa'e nama yookaan ammoo jiruu duniyaa irraa wal biraa godaan argachuu hin dandeettu har'uma tana affu hin jedhin ramadaana keessa jirta sanuu hin galin akka hin taanetti ganda akiraa hin galin ramadaana kan of jalaan balleessin hama namaatiin hin soomin koomantii namaa waan hin taane itti katabdee ammoo tiniidhaan rabbi si gaafata gaafa harki kee qabamu jira gaafa afaan kee rabbi qabu jira hin dubbatin gaafa rabbi jedhu gaafa luunii kee walitti ammoo har'a si baattee deemtu tan walitti si cabsantu jira si baachuu dadhabde kanaaf obbolowwan kiyya nama tokko dhararan kenne gaafa rabbi ammoo dubbadhu jedhe ammoo tiniin dubbadhe waa hedduu sattaree macal'ise maaliif sababaa kiyya ammoo biyyin diigame sheekaan bee waa dubbate maqaa ammoo tiniin akkana ta'e hin jedhin har'as kabajaa ulamaa'iif qaba har'as hayyuu kiyya ni kabaja sheekh salama waan fedhanillee naa jedhan nallee tuman ilma isaaniiti ani ammoo tiniin laal osoo isinuu dhiifama gaafadhu osoo naan jedhin osoo anuu ammoo tiniin laal ani itti balleessuun isaan natti balleessani dhaqee nama dhiifama gaafadhee sammurra ammoo dhungaturraayya garuu dubbii akkanaatiif waan akkanaatu jira sheekh Abdusalaamiin namni nama jaalatu akka ijaatti isin laaltan fuuldura kaayatanii wantee godhatanii jarriin dubbattuuf duubatti deebitee eeganaa suuraa kiyya irratti hidhanii jecha isaanii akkana gadhiisan sheekh Abdusalaam Kadiir jechuun na jaalaturraa wal jaalaturraa wallahi ilmii kiyyallee ni beekan gaaf tokko sheekh Gazaalii waliin ta'anii masgiida Hamzaa keessatti mas'alaa wayii irra fide irratti darbee jennaan bar jedhee ima rabbi ilmii sii kenne qoma tana si guute rabbi naan jedhan jennaan alhamdulillah bara isin ilmi sheekh Abdusalaam Kadiir akka isin booroo teessan beeytanitti an ilmii beekaa jedhe tolchee rabbi sii kenne naan jedhan garuu kenne rabbiin narraan fudhatini kun waanyummaa hin qabu waan silaa mul'anni kiyya mul'ata keessanii guddinni kiyya guddina keessanii sinii galaa hatta mas'alaa baasii kinoo gaafadha wallahi baasii wayita mas'alaa meeshee karoobee mas'alaa tana mootini baasii godhinaan jedhan sheekh Abdusalaam Kadiir nadda walanii ammallee rabbiin na haa dabalu rabbiin isaan illee nu keessa haa tursiisu aalima hedduu rabbiin nu keessa haa tursiisu